Guys, akkarraa kutti gudii ta'e hin beeku. Maashiniin birreekuma afuriin bitamee irraa waanuma mushkilaa keessa nagarsi ta'uun oollee hundumaafuu maal akka ta'e walumaan ilaalla. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii carra galata waaqa. Oolmaan keessanii haalli nageenya keessanii maarra jirtu hunda keessanuu waaqayyo lafa jirtanitti hamtuurraa isinaa eegu jechaati. Gara viidiyoo koo irratti darbaa yaa'u galgalaa sa'aatii maleedha. Yeroo mashin bira qaqqabeetti aga xumuraatti daawwachuun namoota biroo biraan akkanaaf qaqqabu sheerii laayikii gochuutiin nadee garaa jecha kun akkuma argitanii galgalaa jira garuu qabamee daakuufan as kanatti walitti qabadhee jira. Maashinii kana isinitti agarsiiseen ture kan shunkurtiidha garuu qabamiillee hin daaka kan jedhu natti mana duran beekanii daakuu sadhiisuu isaan beeku garuu shunkurtii daakuu isaan hin beeka. Waan akka veejiteebilii waan akka juusii fa'aa maangoo abukaadoo fa'aa isaan kana shunkurtii dabalatee hojjechuun isaa sirruma hojii masaati garuu qabamii kana hin beeku ittiin amanne achi namoonni immoo hin daaka foonis hin daaka maal jedhanii toleedhe. Kun akkuma argitan qabamii itti daakuu jalqabechuudha. Qabamiin kun gosa afuriidha. Kan biraan illee jira. Yaa'u qabamii kana nama hojjetutu jira jechuudha. Hojii nama hojjetu dhimma sagantaa keenyallee fuulduratti ifa isinii godha akka makka ta'ee jalqaba isaa maal akka ta'e dhumni isaas immoo garuu nama hojii hojjetutti nama qaxarree jira. Isheen immoo kaleessa dhuftee ilaallattee maal akkan qopheessuufii qabu. Maaliif yoo jettan namni akkuma ogummaa isaatti waan dura duubatti naquu hin qaba waan ta'eefu isuma hojjetuutu ilaallachuu qaba jechuudha. እና ስም hojjetuuf waan barbaachisu kan waliin deemnee binnu dhallee yoo ta'e waan hambitellee kan jeekii godhattu yoo ta'e jedhee kaleessa gara manaa waamee dhuftee ilaallattee wanta qopheessuu qabu natti himte qabamii kana filannoo isheetiinidha. Hojii isheen beektu waan ta'e waan ishee barbaachisu himattee galtee jechuudha. እና waan akkasii gootan taanaan isin qarshii makaffaluudha. Isheen immoo warra hojjetan immoo ni beeku. Akkasitti kana kan walitti qopheessette achi fuudha maashinii shunkurtii daakuu kanatti qabamii fuudhee daakanaan jedhanii fuudhee gaafa dirgim gaditti godhu manuma waan tokko wanta cabsan jiru jechuudha. Shakashakii magannaqii jala mimmiliqee ta'uu didee baay'ee tokko na dabbaree na aarsee yaa'u qimamimma kana immoo mana of cogeessuunis hin jiru natti fakkaatu hin beeku. Barbarree faashiroo waan akkasii faallee yoo ta'e malee kana kan daakuu waan hin jiruun fakkaanne. Maashiniin kun hin daakannan baay'ee tokko gammadeen ture garuu hin taane argitanii kunoo qabamii gurraacha kana akka kanatti shakashakii lafa naqee jechuudha. Daakuu didee ani immoo kan qabamii diqiqqii godhee yookaan balleessee daakuu hin qabu maashinii ishee xiqqoodha. Amma umni koo garuma sanaka mooyyeetti illee tumamee namni kana hundumaa tumee qaqqabsiisu hin jiru. Mee kun amma salphina miteettu ganaan maashinii biraa bituudha qamoo akkam gochuun qaba. Waa'in eebalaachoo mushkilama addaa keessan galee maal akkan godhu wallaalee bakka na dabbaree jira jechuudha. Annaa kanaafuu qabamocha maashiniin kun qabamii hin ta'u. Kanuma shunkurtii fi waanuma isiniin jedhu waan akka veejiteebilii kaarotii fa'aa akka barbaadanitti faca'uu danda'an alatti kunoo na didee na daakuu jennaan keessaa baasee gara biraatti dabarsuuf nammoo abishii fa'aa daakuu fi abishiin immoo carrash inumayyuun arguu jala darba argitanii abasuu dagurraachu qimaaqimii waan kororimaa minaamanii faakan akka kanaatti shafashafeetu lafa naqee jechuudha. Mi'a amma maal gochuun qaba. Maashinii isheen tokko xiqqoodha. Eessa geessu maalitti tuma agaattan daakamoo maalan godhamoo kan jedhu dibbirtii addaa keessan galeen isiniin jedha. Yaada kun saallee waan nama dhibu miti. Aduu keessattis gogee eelirrattis lappa jedhee oo'eera garuu immoo dirqama diqiqqee jedhee daakamuu qaba. Qabamiin immoo sirrii hin daakamne taanaan waan itti nam'oo sana keessaa qicaacii xixiqqoo isaatu mul'ata. Bifallee hin bareechu jechuudha. Kana takka jilbeeffadhee takka ka'ee takka kataa'ee takka bukkee gorree takka bukkee gamanaan gorraan tokko iyyuutti siinaan tokko irraa siinaan tokko. Akkas ta'ee har'a na jibbisiise bakka maashiniin kun jechuudha. Dura garuu ani karoormaa kanaaf hin binne namatu hin daakanaan jedhanii akkasittiin sharakkatee shafashafee lafa naqee amma ishee namatti naqaa jiru kan immoo carraash muka tokkollee keessan cabsu. Kunoo na dide ol qabnaan gadi qabnaan dide
keessa jala sololi'ee jechuudha. Kun immoo qarafaafaa waan akka makallashaa seedhan isa natti fakkaate kun akka inni godhe shakashake lafa naquma tokko hin cabsine jechuudha hin dide. Amma maalan godhe seetaan ishee xiqqoo sana fideen isheetti daaka jechuudha. Isheen sirriitti hin daatti garummaa xiqqoodha. Amma kanas immoo kan hundumaa amma daakutti dadhabuu gubachuullee danda'a. Beekundumaafuu kunoo ishee kana fidee ishee kanaatiin qimamii daakuuf hin deemaa jechuudhaan erga maashiniin kun hin daaka ta'ee takkuman kan hojjedhee kaasadheeni kaameraa maaniini gammiidhaa hojiitti galee asteer alatti buna danfisaa jirti. Akaayii qosoqosaa viidiyoo waraabuutti jira jechuudha. Otoo akka duriitti ta'ee sila mooyyeettidha kuni kan tumamu. Mooyyeen immoo gaa namni tokko asteer qofaa taate an ofii mooyyee danda'e tumuu hin dandeenye rakkoo hamtuu keessa galle mee warri qabdannoo jiraattan safara kanoo jiraattan nutti argisaa waan qabdan maashinii mana keessaa kana daakuu yoo qabaattanii jechaate amma kunoo ishee xiqqootti hin daakuu jalqabe jechuudha. Kunoo isheen kun baay'ee tokko daatti garuu xiqqoodha. Xiqqoodha ta'ee maashinii kan biraa immoo kan xixiqqoo daakuun bituu akka ta'ee maal akkan godhu hin beeku. Kana fakkaataa viidiyoon har'asinii qabadheetii dhufee yoo jaallattan yaada dabalataas yoo qabaattan gorsaas yoo qabaattan asumaa koomentii jalatti yaada keessan nu qaqqabsiisa. Kan kanarraa hafee qophiinii iidii akkam ture ramadaanni gara xumuraa jira waan ta'eef qimamoonni gasaatii kana baay'ee biisii taatu baay'ee nama cinqaa mana keessa soomitu jira kana biraan qophiidha. Araboonni gara deddeeman jira kan maatii bira deemaa kan immoo manuma isaatti dhufa kana jira waaqessaniif laaffisuu jabaadha. Yaa qimamachi gosa afur ture akkuma ta'u ta'ee kunoo akka kanaatti xumureen jira. Ganammoo qodaatti nannaqee sirriitti tartiibessee lafa kaafee jechuudha gaafa dhufte waan ishee barbaachisu shuma ajajatee kana waan ta'eef kana waan hojjedhu hundaa fi kana na barbaachisa jettee ilaallattee walii galleetu jirra jechuudha nama wajjiniitiin an akkan jedhametti daakee lafa kaayeefiitiin jira. Kan kanarraaf immoo wanti itti aanu wanti isin bira qaqqabu yoo jiraate isin maatii keenya faamilii keenya gordanyoo tiraayyoota keenya waan ta'eef viidiyoodhaan deebi'eetiin dhufaa nagaa ta'a baay'ee.